Malte telegrammi Bara gisee jettina waan jarri Ishi join on kana Garee keessan jiran argaan jira waan tokkoon wal lolaa jiru callisaa haala itti barachuu dandeessanu akkam jirtu haala galmee fi kan fakkaatan dura isinii fi ibsii turre warroonni barumsa jalqabuu barbaadanii gara keessatiin nu dubbisa shakkii qabdan hundaan nu ibsitanii turtanii sirriidhaan namoonni sobaadhaan kan hojjetan jiraachuu danda'u nu garuu beekamtii mootummaa irraan arganne waggaa tokko ol barsiisaa turre barattoota 500 olis barsiisnee jirra dhugaatii isaanis sagalee garee keessaa hojjettoonni yookaan miseensonni mana barnootaa san kaan nama xiqqoo sirraa isin dhaggeessise akka itti baratanii fi barnoota irratti barachuu barbaadan haala kamiin graduate gootanii yookaan xumurtanii certificate officially akkuma barataa mana barnootaa taa'ee barumsa idilee baratee certificate dhaabbata yookaan ammoo seera qabeessa argate tokkotti bakka teessanii biyya Arabaas biyya keessas yoo barbaadan Jupiter irra jiraadha planeetii addunyaa dhalaayyuu rakkoon qabu akkasitti barachuu akka dandeessanu dura bu'aa yookaan CEO mana barnootaa sanii jechuudha halkan sa'aatii 2 Itoophiyaatti har'a jechuudha isiniif hindeessa gaafii qabdanu mana barnootaa sanarraa maal barachuu akka barbaadanu kallattii kamiin akka isiniif salphatu sa'aatii kam akka ta'u wantoota jiru definitionii yookaan ibsa jiru guutuu isiniif ibsa inshallah har'a sa'aatii 2 Itoophiyaa irratti jechuudha hedduun keessan linkii san follow up gootanii karaa keessaa dhuftanii wallahi summa wallahi bilbila koo kan akkam fayyadamuun dadhabe meseejiin keessan bilbila akkanatti fayyadamuun an dhorke ilaala kaameeraa dudduuba deebiseen isin agarsiisa yeroo tokko ilaala kana meseeji ilaala mee an kana yoomin deebisee danda'e jara keenya kana hunda wallahi billahi meseejiin keessan baay'ee tokko jechuudha biisiina godhee jedhee narkaa badeeti janguma tokko yuu namoonni tariyoola ibiratti dhuftanii jettan isiniif ibsa ta'a jedheeti namni keenya yeroo namni waa wayii barreessu yookaan maxxansu waan sana hubachuuf yaala diteelii baay'ees nama gaafachuudha nama jinkina ana miti already abbaani mana barnootichaa ana osoon taane already kontaaktii karaatti gochuu dandeessanu viidiyoo san xumurarra isiniif kaa'een jira telegiraamii garee sanarra salphatti jechuudha linkii sana follow up gootanii seeruu dandeessu isiniif galee gaafii barbaadan achitti gaafachuu dandeessu ana na jeequu ana biisii na gochuu hangas maran barbaachisu dhiifama naaf godhaati wallahi yeroon kana jedhu dhugaadha na gaafachuun qabdanu yookaan balleessitanii isiniin jechaan jiru ani nan jeeqama carraa kamiin keessa dhaqee chiikii janajjana sa'aatiin ani chiikii koo habiibti ya galbi ya asal ya basal jedhuun isin irraa saamaa jirtu jechuudha anaafis yaada anis jechuun qoonqoon qaba manis waan kajeedha hayya akkas godha bal'inaan jechuudha ibsa jiru hundeessaa mana barnootaa sanii fi itti gaafatamaan mana barnoota sanii ibsa jiru guutuu jechuudha boodarra isiniif godha waan ta'eedhaaf akkasitti jechuudha dhufee isiniif kenna rakkoo tokko iyyuu qabu shiggirii tokko iyyuu qabu halkan sa'aatii 2 Itoophiyaa irratti jechuudha mee taap copy link godha please taap copy link godha taap gochaan jirtanu bar fatuyyee taap gochaa jirtama fakkeenyaaf sanyii bulloo galatoomi habiibti yenee konjo dhiifama seetanan naaf saasate yaadi bareedduudha garuu isa yenee jedhe tariyyoo namichi dhaga hirribate dheeti okay Nabiil jaarsa abbaa gadaa fakkaattamaammee koomenti akkanaa kanatu nuuf jalatti arguu baadhe taaptaabii godhani maal jaarsaa bitiitti dafi akaakaan kootu jaarsa ofiin hin jenneen ani jaarsa jedha maammee guutuu namaanuu jiraadhu ayyee jaalalli sirraa na qabe maammee keetiin na qabe halkan na rabbisuuridha lakkaasii inni na jeeqaa jiru halkan dhufee na wasu waase billaaleikum halkan na jeeqa eessaan baratamamu maammee afaan oromoon dubbachaa jira miti መማር የምትችሉበትን ሲስተም ሙሉ ለሙሉ የሚያብራራላችሁ የትምህርት ቤቱ መስራችና የትምህርት ቤቱ ኃላፊ ማታ በኢትዮጵያ 2 ሰዓት ከምሽቱ በዚሁ ላይ በቲክቶክ መጥቶ ከናንተ ጋር ያለውን ዲቴል ወይ ደግሞ ማብራሪያ ይሰጣችኋል አካናኖ ሲኒገላ አፋን ኦሮሞቲ ዲብሰ ዳጋን ጅርተሮ አባና ማሪባቲ ዲብሱ ምን ማለት ነው
Maali maamme yeroo ciraa sana rukuttu jechuu kooti malee umurii miti. Okay. Ciraa isa kana. Zimbi bakkalaa kayaano. Zimbi isa kan labara deemu ilbiisa qofa osoo hin taane alas fallagee osoo zimbi hin baalle. Namummaa isaa osoo hin taane hojiin isaa jechuudha gochisaa. Isa akkasii asirratti araguu hidheetti. Sawwi taaptaaf nafaraat baatee maafi mushkila. Okay. Maamme ani yuunivarsiitii waggaa tokko baradhee dhiiseen bahee jamnaan dandahan. Jalqaba dilaa isa kan yuunivarsiitii sana osoo hin ta'in qubeedhuma afaan Oromootu seeraan barachuu qabda mana barnootaa sanitti dhugaa qubeen kee sirrii miti. Namni barataa yuunivarsiitii ta'e tokko qubeedhuma afaan Oromoolee seeraan qubeessuu hin danda'u. Maal jechuudha min maalatnu. Echa kecha teechee liidii galtee manuma koo keessan jira waadaa keetaachoo biroo koo manuma koo keessan jira bakkuma teessee taphattee na waliin deemte sana jechuudha achuma keessan jira wallaala siin. Kunoo tiraasii kanaan hin yaadattu teessoo kanaan hin yaadattu manuma koo keessan jira biroo. Manuma koo keessan jira eessa nama jiru fakkaata. Yati yaalla sa'u nomi maslau. Maaliif hin fuudhu koo shamarri hoosii jaallatu. Shamarri na jaallatu jaalala jaraa kanatu akkam fuune na godhaa jira kamiisiin keessan isa hundi sii namarratti. Asheetaa fi bareedaa lameenuu biran dabran jedhaniitu mammaa koo bara doorii abboonni meesiniif kamtu caalaa diimtu moo magaan wayya jedhee sirbe miti artistiin. Anis kan wallaalee isii magaala moo isii diimtu moo isii furdoo moo isii qalloo moo isii gabaabduu moo isii dheertuu moo isii arsii moo isii baalee moo isii walloo moo isii wallaggaa moo isii gujii moo isii booranaa moo isii arsii moo osoon akka jedhu hin jidduu ta'e jedhe. Kana kaa rakkoo guddaa kan ta'e tillik chiggir kono aw someday in the night baby nafuuta sanyii koo durbummaa qabdaa dingilaallee dingil kaadde shaagabaa shaallu kuno bilbila koo duwwaa sagal qaban ishi ijoollee mana hidhaa suudiitiin maaliif sagaleen taane ana miti rabbi sagalee ta'uuf anaafuu nama sagalee naaf ta'uun qabu barbaada bibi rabbi sagalee ta'uuf nuti gama keenya waan gochuu dandeenyu hunda akkana maamme ana fuudhi qarshii qabaa. Ani qarshii qaba qarshii barbaada siin jedheera osoo qarshii barbaade jedhin akkana miskiina ta'e ta'a osoo nama qarshii bololoo osoo hin ta'e alaani qarshii dhadheen fuudhu wallaahi laazim ashii guraagee bareedduu ishee fuudhi Oromoo bakka tokkoo fuutee kan dallansiisuurraa guraageen immoo rakkoo natti dhagahama jechuu yeroo yaade jedhe jechuudha waan sana yissammaanyal ana durbummaa qaba ati durbummaa mataatu qabdan se'u qaanii miti ishii Taaptaabii godhaa isiniin jedheera ijoollee taaptaabii godhaa. Koppiliinkii 997 hin jenne. Hayyee nama koppii Nabil thank you koppiliinkii gochaa jirta Nabil. Namoota taaptaab gochaa jiran ummaa qaawama hayyee. Namoota taaptaab koppiliin gochaa jiran ummaa qaawama. Daqiiqa lama andi sa'u koomantii jalatti waan miira keessa galchina dubbachiisuun barreessinaa mana obsaa. Okay Khalid Abbaa Duulaa Sabboontuu Jimmaa koppiliin. Haha namni jedhus koppiliin gochaa jira Beef to fashion inni bira jirti welcome Beef to fashion akkasitti babbareednee taa jirra uffata aadaa uffannee turumbaas qabnaam jajjabaadha hundumti keessan wee akkasi sabaa fi ishii simboo tawahdoo ishii jimmaa koo jaalala hayyee Muniir Kamaal akkuma sana diggittiin tala geembee Nabil Beef to fashion kolfaa jirti okay taap koppiliin eeyyee amma 476 keessan akka dhalaa jamuutti Arsiko Kiyya Shugguxii Oromoo jechuun maal jechuudha Oromoon bara dullaa dhabeetu gariin mana keessa deemutti shugguxii jettanii yeroo maal jechuudha Muzee Iluu ishii Kim haha guutii guddata shugguxii warri jettan ofumaan jedha kan Oromoon jedhina shugguxii Oromoon nama tokko qofa miti kan qabu callistanii maqaa saba guddaa kana dhuunfaa keessanitti lafan kaa'ina maaloo abalu maaloo ganda kana isin bakka buutu khalas ofii keessan bakka buutu malee naannoo waan akkasiitiin maqaa fi moggaasina yeroon kana jedhu mirga keessan ishii boonaa ilma walloo ijoollee warqitu sanyiin gootaa dhufteetti koppiliin gochaa jirti taap abet 700 kuma tokko qaqqabsiisaa bakka guutuu